Evoke, 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 evoke. Yore, wababo dara. Dur Oromoon keessummaan mana isaa yoo dhufe kan qabu yoo qabaate qalee yoo dhabe immoo waanuma qabuun daadhii garaagaraa dhugaatii aadaa beekamaa Oromoo biratti beekaman kana qopheessuudhaan simatee ol gaggeessa. Oromoon seera qaba, aadaa qaba. Seera san keessaa inni tokko keessummaa kabajuudha, simachuudha. Kanaafuu inni immoo akka carraa ta'ee irreecha nama dhufu kanaan garaagara irraa dhufu Oromoo duwwaa otoo hin ta'in Oromoon ala kan ta'an irreen dhufu waan ta'eef amma qabaniin amma qabeenya isaatiin amma beekuma isaatiin simatanii tooyi jarreen dhufan suni waan nyaatan duwwaa otoo hin ta'in seeran dhufanii seeran akka galan karaa seerattiin karaa garaagaraatiin wal gargaarree simannee akka nagaan dhufanii nagaan galan kabaja guddaadhaan simachuun nurra jira. Keessummaan waan dhufeen kan gaggeeffamu nam dhubachuu danda'a, beela'uu jira, iddoo bultii dhabuutu jira. Sababa kanaaf immoo furmaata kan ta'u immoo uummatuma yookaan immoo abbaan dhimma kanaa yookaan abbaan irreecha kanaa uummata Oromooti. Garuu itti fayyadamaan immoo kana irreecha kana ibsu uummata hunda. Ayyaana irreechatii fi uummanni godinaalee garaagaraa irraas ta'uu danda'a kan biyya alaatis kan biyya keessattis gaafa gara keenya dhufan noora jennee simanneetu waan qabnu qoonnee fi iddoo bultii yoo ta'es immoo idduma qabnu irraa akkuma ta'etti bullee ayyaana kana haala gaariidhaan akka dabarsinus abdiin qabasiit godhuudhaafis immoo shakkiin qabnu jechuudha. Daadhiin micirraa qopheessinee aannan itittuu sabareedhaan qopheessinee akka aadaa Arsiititti jechuudha. Aadaa Oromoo keessaa isa tokko ani Arsiidhaa intala Baaleeti. Aadaa Baalee akkuma argitan Arsii Baalee uffadhee jira. Akkuma na fakkaatutti harka qullaa fiideen dhayitu bakka san sirraa fokkata baay'ee. Kanaafuu haati siinqee kadhattus qabaachuu baattus gara feetes qarqaarsa gaafattus qopheessuun dirqama isiitii jechuudha. Guyyaa saniif aarsaa godhuun. Aadaa keenyatti yoo siree qabaatan siree irraa bu'anii fi lafa ciisanii keessummaa siree irra ciibsaniitti wal kabajaniitti keessummaa sana bifa gaariidhaan keessummeessanii aadaan keenya kun akka inni kabajamu taasisuu jechuudha. Abbootiin keenya akkas taasisaa turan. Anis immoo wanta abbootii keenyarraa dhaalaa too dhufne kana bifa abbootiin keenya taasisaa turan sanaan taasisuudhaaf dirqama boonarra jiraata jechuudha. Evoke, 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 evoke.